fi gaachanni sabaa WBO'n zoonii kibbaa godina Arsii Aana Marti keessatti lukkeelee waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhateen injifannoo guddaa galmeessuu beeksise. Godina Gujii lixaa Aanaa Bulee Horaatti namoonni nagaa hedduu waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhamanii hidhatti dararamaa jiraachuun ibsame. Godinaalee Wallaggaa Bahaa fi horro Guduru wallagga aanaalee haleellaan hidhattoota naftanyaa lafaa dhufaa Faannoo itti heddummaatutti hidhattoota naftanyaa lafaa dhufaa Faannoo fi deeggartoota isaanii to'ataman tooftaalee garaagaraatiin mana hidhaatii baafamaa akka jiran jiraattonni himan. Ebla 7,2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Irree fi gaachanni sabaa WBO'n zoonii kibbaa godina Arsii Aana Marti keessatti lukkeelee waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhateen injifannoo guddaa galmeessuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaa waan giddeeffatte qabdi. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii kibba bahaa godina Arsii bahaa Aanaa Martii ganda wataroo iddoo addaa mataa golaa fi leeqichoo jedhamutti kaleessa Ebla 6,2026 ganamaa bariin humnoota weerartuu loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa sakattaa WBO'tiin uummata nagaa saamuuf bobbaate irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota 31 battalatti irraa ajjeesu 19 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabu hoogganaa WBO zoonichaa beeksiseera. Akkasumas irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n kaleessa Ebla 6,2026 zoonii lixaa godina Wallagga lixaa Aanaa Qondaalaa ganda Boojii gaara Arbaa bakka addaa Qumii jedhamu keessatti waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa aanicha buufattee jirtutti seenuun rasaasa kaa'ee baarudaan macheessuun du'aa fi madoon adabee harkaanis qabee jira. Tarkaanfii kanaanis 6 harkaa yoo qabu gama injifannoo meeshaatiin qawwee keemii 6 rasaasa bireenii 1,000 fi qophiilee waraanaa hedduu irraa guuruun moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Injifannoon uummata Oromoof. Godina Gujii lixaa Aanaa Bulee Horaatti namoonni nagaa hedduu waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhamanii hidhatti dararamaa jiraachuun ibsame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan giddeeffate qaba. Godina Gujii lixaa Aanaa Bulee Horaatti namoonni nagaa hedduun waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhamanii qaama mootummaa naftanyaa bilchiginnaatiin hidhaatti dararamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni miseensi maatii isaanii waraanicha keessa jiraachuu qofaan hidhamanillee hedduu ta'uu jiraattonni dubbatu. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada isaanii kennan akka jedhanitti namoota nagaa waa'ee siyaasaa quba hin qabneetu hidhaatti dararamaa jira jedhan. Manguddoonni ganna 80 oliillee hedduu akka ta'an kan himan jiraattonni ilmaan keessantu bosona jira jedhamanii akka hidhamanii dararamaa jiran dubbataniiru. Kana malees dubartiin deessuun ulmaa ciiftuu abbaa manaa keetu bosona jira jedhamte akka hidhamte dubbatu jiraattonni. Dubartiin ulfaa mana hidhaatti deesses akka jirtu dubbatu. Manni hidhaa keessatti hidhaman baay'ee dhiphaa ta'uu ibsanii namoonni hedduun kutaa dhiphaa keessatti hidhamuun bakka ciisan dhabanii taa'aa akka bulan himan. Mana hidhaa sana keessaa sababa siyaasaatiin namoonni hidhamanii jiran dhibbootaan kan lakkaa'aman dubbatan jiraattonni namoonni nagaan badii tokko malee waggaa tokko hanga 3 hidhamanii akka jiran ibsanii jiru. Godinaalee Wallaggaa Bahaa fi horro Guduru wallagga aanaalee haleellaan hidhattoota naftanyaa lafaa dhufaa Faannoo itti heddummaatutti hidhattoota naftanyaa lafaa dhufaa Faannoo fi deeggartoota isaanii to'ataman tooftaalee garaagaraatiin mana hidhaatii baafamaa akka jiran jiraattonni himan. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaa waan giddeeffatte qabdi. Godinaalee Wallagga Bahaa fi horro Guduru wallagga aanaalee haleellaan hidhattoota naftanyaa lafaa dhufaa Faannoo itti heddummaatutti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fi deeggartoonni isaanii to'ataman tooftaalee garaagaraatiin mana hidhaatii baafamaa akka jiran jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada isaanii kennan naftanyaan lafaa dhufaa Faannoo fiin jedhanii fi deeggartoonni isaanii yakkoota garagaraa uummata irratti raawwatanii yaalii cimaa qaamolee nageenyaa haqa uummataa fedhaniin to'annaa jala oolan caasaan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa fi faayidaawwan garagaraatiin butamee akka gadhiifaman taasisaa jira jedhan. Humnoota naftanyaa lafaa dhufaa Faannoo fi deeggartoota isaanii yakka uummata irratti raawwataman ammallee seeratti hin dhiyaanne adamsuun osoo barbaachisu warruma qabameeyyuu akka gadhiifaman taasifamuun yakki uummata irratti raawwatamu jabaatee akka itti fufu kan taasisu akka ta'e dubbataniiru. Mootummaan naftanyaa bilchiginnaa godinaalee horro Guduru wallaggaa fi wallagga bahatti humna naftanyaa lafaa dhufaa Faannoo ofiin jedhan ilaalchise ejjannoo burjaajaa fi waldahaa akka deemsisu himaneera.
Milishoonni fi poolisoonni naannawaa akkasumas miseensonni humna farra riphee lolaa Oromiyaa quuqama sabaa qaban humnoota kana adamsanii seeratti dhiyeessuuf wayita yaalan caasaan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa immoo bakka hedduutti tarkaanfii kana faalleessuun fudhata kan jedhan jiraattonni mootummaan naftanyaa bilisiginnaa maal akka barbaaduyyuu nuuf galuu didee jedhan. Mootummaan naftanyaa bilisiginnaa aantummaa uummata bulchuu kan qabu yoo ta'e humnoota naftanyaa lafaa dhufaa faannoo irratti ejjennoo hin daddaaqamne qabaachuu akka qabu dhaaman. Kan kana achi lubbuu uummata Oromootti qumaara taphachuun hanga yoomitti itti fufaa jedhanii gaafatu jiraattonni. Aanaa bee dongorotti qofa tibbana bulchaan aanaa haarayaa torbaanota dura muudaman jabeessaa kabaa jedhaman namoonni 77 hidhanii itti murtaa'e akka gadhiifaman taasisanii jedhu jiraattonni. Bulchaan aanaa bee dongoroo kan turan obbo Katamaa Waaqumaa tibbana aangoorraa wayita kaafamu humnoonni naftanyaa lafaa dhufaa faannoo gammachuu isaanii ibsataa turan. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu hanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.